jeeti ulaa bane beeta. Sagaraa keessa akkaan itti ce'ee gabbeen beeku. Waan jirutti qullaa. Akka ni beekta miidiyaa irratti Oromoon dubartii Oromootii fi dhiirtii Oromoo wal godhu jirtu kan walitti tokko ni beekta. Faaya jiruuti taraan geessee janiiti wanta oofaa turan miidiyaa kanarratti haasawaa waa'ee keetii. Mee wanni san dhugaadha moo soba namni si gaafate jiruun si'aamee ansiin gaafadha. Anamma nama hedduu kan isaanillee kana gaafate hedduu jira. Yoo sanii nuti amma danuun baanee wanni jiru nuti dubbii tana mee akkamii siifi kadii aramaa hedduu maaltu jira. Taaka roozaan ulaali bakka amma fakkeenya taatee fi roozaan taaka roozaan ulaali. Jiru mana fuudhaaf heerumaa qabdi nama ol fuusifti ifiifuu bultii keessan jirtu kunoo maaliif taha akkamitti namni gartee waan ifiifuu hin qabne nama barbaada. Dhiirtii hundi heerumuu barbaadde amma. Dhugumaan filannoon dhiirtii dhiyeessitu haala amala dubartiiti moo bifa isiiti. Dubartiinoo wanni isin dhiyeessitu bifa dhiiraa filannoo keessanii keessi moo haalaa fi amala qofa. Durummaa ni feetamoo akkam jeetiin ga'a. Namni yookaan ni kan namarra jiru yookaan ammoo jaartii qabu fan akkasiis qunnamee ni beekaa. Ta muratte moo ta murannee tanallee keessa. Miidiyaa irratti dubbachuunis taatee kallattiinis namni si qunnamee ni jira. Miskiin amma rakkoodhaan ka deemu amma tujjaarri waan akka. Bultii ijaartee akkamitti ijaartee mee ranuu tuqigaa. Fedhii isaa guutuu hin dandeenye ni barbaada. Nama biyyatamiiti. Sanuma tabara haasiyaa godhu jabeeffadhu. Nama akkam filattimee waa hundaanuu dhalaan. Footoo hundanatti erganii intala tana mee jaarsa keenya jalaa nu dhorkinaan jaa. Dhiiraatu heerumaa ammaan tan dhalaa fuudhaa waan jedhee jira. Wanni kun dhugaadha moo soba? Asitti bultiin teenya isaanis baddee jechuudha. Inni kan itti ammoo kan ituuf. Hawajamtuu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota dinagdee siyaasaa hawaasummaa dhimmoota garaagaraa irratti yeroo garaagaraatti keessummoota garaagaraa qabatee sagantaa garaagaraatiin si dhiyaachaa turuun ni yaadatama. Arras keessummaa sagantaa caayaa jaalaa godhatee lammaffaa irratti keessummaa jabduu nama gartee waa'ee jaalaa irratti ekspertiidha jee jaalala bira kutee fuudhaa yeroo keessatti waan hedduu takka godhaa ture miidiyaa irratti isin dhiyeessinee jirra gaafiilee hedduu tagartee zamana dheeraa isin gaafachaa turtan ta koomentii adda addaa gaafatan ta namni hedduun viidiyoodhaan gaafachaa ture wantoota gartee waan isin wal qabatanii jiran hedduu takka isin gaafannee gartee bakka teessan buunee isin gaafannee deebisaatti barbaadu jecha keessummaa asitti dhiyeessinee jirra keessummaan tun isin fuula haaraa miti barkoo miidiyaadhaaf ammoo haaraya mee sagantaa barkoo miidiyaa irratti affeeramtee dhufuu keetiin hedduu gammannee affeeraa teenya kabajaa dhufuudhaaf hedduu galatoomii faayaa jiru mee maqaa kee gartee warra keessan baasanii fi bakka itti dhalattee bakka itti guddattee maatiin barkoo miidiyaa kun akkasii baraniif baga nagaan nu dhuftee mee waajii. Galatoomaa gaa barkoo miidiyaa hedduu takka galatoomaa asitti naaf yeroo keessaniif hedduu takkaan isin galatoomfadhaa. Ani maqaan kiyyaa Faayizaa Alii Abdallaati. Dhalattuu magaalaa Dirree Dhawaati. Amma lachumaan jira. Akkasi. Hedduu gaariidha Faayizaa. Miidiyaa irratti maqaan kee kaati beekamtuun faayaa jiruuti. Faayizaa miti. Mee maqaa faayaa jiruu kana akkamitti baafachuu dandeesse yoom baafatte? Egaa maqaa faayaa jiruu kana Naayiroobii magaalaa Keeniyaa Naayiroobiittiin baafadhe. Yeroo duraatiif hara yuutuubaatiin gizeen gad dhufu maqaa kana ifumaa fi moggaafadhe. Namni naa moggaase illee hin jiru. YouTube gizeen banuu deemu karooraan ani qabu YouTube kuni bakka jechuun waa'uma jiruuti waa'uma jireenya kiyya wayyeessu jee waan yaade jechaan faaya jiruu jee baafadhe faayuma jiruuti malee inni dilasii miti jeeti yaada saniif maqaa kana moggaafadhe anumaan moggaafate maqaa barbaade. Hedduu gaariidha. Mee miidiyaa hawaasaa irrattis gaafiilee hedduutu waa'ee keetii wajjin wal qabatee haa ture takka takkaan dhawaa taanti deemna. Miidiyaa hawaasaa irratti faayaa jiru akkaataan itti beekamtu mana fuudhaaf heerumaa qabdi. Sanammoo itti dhufna. Jalqaba irratti faayaa jiru biyyarraa gaafa kan baate sababni ittiin biyyaa baate
maali maaltu biyyaa si baase? Ani sababa biyyarraa kan hin bahe 2015 akka faranjiitti jechuudha. Kan hin asii bahee Naayiroobii seene jechuudha. Wanni takkalee nan biyyarraa nan baasne jireenya mataa kiyyaa dhuunfaa jijjiiruuf hin biyyarraa bahe malee wanni takkalee nan baasne san duraa sani Jabuutiin ture Jabuutirraa hin as deebi'ee bakka jireenyuma kiyya jijjiiruuf hin biyyarraa bahe malee wanni takkana kana baastee hin jiru. Ayyee anu kanan dhageenye kun amma Jibuutii turuu keetu icciitii biraati. Amma Naayiroobiis turte Jibuutii turte jireenyi biyya namaa kun mee gaafa Jibuutii turte yoo haalli ture akkamii dhayte? Gaafaan Jabuutii dhaqee anaa ijoolleetiin dhaqee dirree dhawaarraa beektaa namni deema Jabuutii tanaa sababuma namni deemutti hin dhaqee malee sababa kanaaf hin dhaqee jee waan akkasitti yaadadhu hin qabu. Gaafaan dhaqee ani hedduu ijoolleedha hedduu xiqqashoodha jechuudha. Achittiin if baree yeroo duraatiif laguu kiyya achittiin agaree bakka akkas ijoollummaa keessa jechuudha. Namni deema bakka innaa Jabuutiin tan gizee namni dhaqee dhufu akka Ameerikaa namni dhaqee dhufetti ilaalla ture. Dahaba faa gurratanii waan akkasiisanii jira sababuma sanitti bakka baaburriin isa sifachi jidduu waan deemuuf jecha anaa fi micoota akka biyyarraa baane rabbi rahmataa godhuuf amma ni dutee Faaxuma jaaniin anaafisi biyyarraa bee dawwallee gizee dheenee faamiliin nu jala dhufanii jechuudha nu deebisuudhaaf. Ani achumaanin baafadhee Somaaltiitii takka jira na fuutee karaa wantatti Alisabeehitti na deemsistee isii immoo qabanii galchaniin an akkasittiin jalaa baafadhee jechuudha. Akkasittiin Jabuutii san seene. Waggaa meeqa turtee deebite Jibuutii keessa warra yaalaabaddee gachi keessa turtee booda waggaa meeqa turtee deebite? Wallahi waggaa san hin yaadadhu garuu hedduun ture bakka guddadhee maal jeetiin dhufee faamilii kiyya laalee ammallee deebuu ture akkasittiin san booda ilaa hangaan itti heerumutti jechuudha. Achittiin dura heerume garuu immoo osoo hin heerumin dura oggulama gusadii dhufee faamilii kiyya laalee deebuun ture nin dhufaa ni laala nin deebi'a akkas ture san booda achumatti bakka heerume. Hedduu gaariidha hedduu gaarii heeruma dura waan biraa jira heerumarraa wanni eegalteef akka san duraa sin gaafannee fi ayiin akkanaan taatu wal jala beeknee jira. Heeruma duratti akkamitti jaala jalqabaa akkamitti eegaltee jaala jalqabaa akkamitti eegaltee jalqabaa akkamitti eegaltee si dura gaafatee moo si gaafatee moo akkamitti eegaltee waa yaadattu ni qabda akkamii yaadatta? Jaalala jalqabaa kanuma abbaa manaa kiyya kaniin heerume kana hedduu takkaan jaalachuu ture garuu immoo ani hin gaafanneen gaafa san nuti biratti qaanyi nama gaafachuun nuti hin gaafannu. Innaa ani biyya feetiin biyyarraa deebi'ee yeroo biyyarraa deebi'u sani abbaan manaa kiyya kun hedduu takka bareeda. Innaa akkasitti bakka geelee tiyya saahiba isaatii waliin dhufee achitti na baratee wal barannee numaan faffadhee malee hin gaafannee wallahi isaan na gaafate. Garuu lakkaa gun dura harkatti onneen tun dhaana jettee bakka harkaa dura harkatti. Onneen dhaa kana jettellee bas hin gaafanneen hanga inni na gaafatee natti dhiyaatee gaadhalaan harakaata qabdi beektaa. Gunni dhufaniin keessummeessaa ni dhiheessaa ni waan akkasiiti malee itti baafadhee hin gaafanne hanga inni afaanii baafatee na gaafatu numaan usee gaafa inni na gaafatellee itti yaada jeetiin deddeebisu turen itti yaada. Naati yeroo hedduun deddeebiseen hangamta akka na jaalatu laaluudhaaf itti yaadne faanaan jaa ammas Jabuutii san beektaa. Waan hedduu takkaa jira waan namni namaa afeeru hiraata fa'aa akkas faanuu fidee dhufa nuti kireeffannee galla shamarree sadii walii kireeffannee galla amma takka inni duute rabbi rahmataa godhuuf Ameerikaa keessa duute Farihaa jaaniin Farihaa Sheekh Usmaanii isii inni duute rabbi rahmataa godhuuf isii nurra guddoodha anaa fi dasii jaaniin geeleetii takka isii ifitti nu qabdee akka obboleetii guddootti isii jala jiraannaa jechuudha. Akkasitti bakka ani harakaataan godhaa. Gizee dhufi raata faanuu fida maal faanuu fida osoo joo inni nabbaafannaan torbaan lama sadii akkas deddeebisee san booda hayaan jeen bakka. Akkasitti
qaarimaa walii taatan amma fuula dura. Adeemsa qaarimaa keessatti waliin Kaadhimaa deemanii walii filannoo taane. gargaartee booda adeemsa gartee namni qaarimaa eegatee booda wal afeeruu jira akkuma tibaantu san booda mee guyyaa dura si afeere eessa si afeere maal si afeere mee guyyaa dura eega wal jaalatan jechuu eega gartee walitti himattan booda. Guyyaa duraa wanta na afeere Khamisa ture. Khamisa akkuma beekamu magaalaan Jabuutii Khamisa beektaa shirshirii goonaa. Khamisa na afeere iskaali jira bikka qilleensatti fudhatu bahara afaan teessee achi jira. Achumatti iraata nu fidanii achumatti nyaannee akkasitti achi xiqqoo qilleensa fudhannee san booda na galche. Hedduu gaariidha. San booda gama bultiitti deemtan na fakkaata yoon dongoruu baadhee. San booda siituu amma wal deddeebisuu kana dadhabnee gama bultiitti taasee nu jee immoo isaatu siin fuudhaa manguddoon ergaddaa akka hin danda'u jee si gaafate. Yaa jechuun nuti inni isaan na gaafate si fuudhuun barbaada akkam jettaa gizee naan jee. By the way amata guutuu waliin deemne naaf inni summa jaalala keessatti amata guutuu waliin haasofne san booda bakka humna teenya ol ta'e jechuudha jaalaltii san irratti si fuudhuun barbaada naan jee akkasitti manguddoo biyya dawwalee warri isaaniitis direedhaa ganda qoreedha. Ganda qoreerraa akkasitti abbootiin faana abbaa kiyya bira dhaqanii akkasitti ni haana godhatan. Hedduu bareedduudha. San booda bultii seentanii jireenyi biyya Jibuuti sana akkam ture hangam takka bultii keessa hanga turtetti chaalenjiin ture maali wanni bareeduun turte maali akka jechuun amma aadaan xiqqishuu wal dhabu malti Dirreedhaa fi Jibuutiin xiqqishuu wal dhabdi illeedha. Haalli gartee bultii haalli jireenya Jibuutiidha akkam jechuus gaafachuu barbaadeeti. Haalli jireenya Jibuutii hedduu takka bareeda. Namni wal jaalata akka ammaa kanaa miti. Namni hedduu takka wal jaalatan biyya sanitti jechuudha. Hasin beenilleen ifitti si qaba. Immoo gizee bultitti seentee akka biyya teenyaa tanaa miti. Atis ni dalayda innis ni dalagaa galgala walii galtanii jechuudha. Ani immoo kiyya uummata sanii wal adda tahee ani hin dalagu akkama biyya teenyatti jechuudha na kaayyatee. Ayyadaa isaa takka jira rabbi rahmata haa godhuuf jaartee adeera isaa jechuudha. Isii jira isii biratti mana takko anaafis achuma gibbii keessa mana kilaasii 3 jira mana guddaan ayyadaa galaa keetti aanu anaaf achi keessa naa kireessee ayyadaa isaa sanis gargaaraa jechuudha. Kiraa faamilii isaa biratti na galchee anachumaan taa'aa jechuudha. Ani hin dalagu eegeen isaa wajji walitti dhufne hin dareene isaa dalagaa hoteela waan dalaguuf faxaraa sachiif na ergaa laaqanaa sachii na erga hiraata gizee dhufee fidee dhufa. Jiruu akkasii takka keessan ture jiruu bareedduu mi'ooytu jechuudha. Hai dhiyaanallee manatti hin gootu jechuudha akkana jechuun amma ibidda hin qabsiiftu jechuudha. Ibidda gartee yoo kanuma silaa duraan dawwiti girgiraa yoo qabsiifattan malee ibidda hin qabsiiftu jechuudha akkana jechuudha. Yaa ani gaafaan heerume beektaa hedduu takkaan xiqqashoodha. Nyaata kanallee hedduu godhuun beeku. Amma abbaan manaa kiyya sanii jira Yaman jira beektaa jaarsa kiyya kaduraa sanii. Nyaatallee hedduu san godhuun beeku ati akka bituun gaagaa Jibuutii san keessatti cidhaatii faan dalaga malee itti achi dabalee alwaadaa seenee dalaguu hin beeku. Biyyarraayis gaafaan beejoollee waan ta'eef nyaata dila san hin beeku osoon baradhu quraana osoon baradhuutiin bee jechuudha. Gaafaan biyya jirus alwaadaa akkasuma naqanii. Ammoo abbaan jaarsi kiyya sanii hedduu nama gaariidha. Ijoollummaa kiyya tanaas keessatti naaf laala akkasitti na dararuun barbaadu. Faxara ilaa guyyaa hanga jimmata qofti mana ole inni. Irraftiin isaa jimmata. Jimmata maal fedha hulbatu marak fedha. Jimmatuma san hulban marak naaf inni waliin godhannaa jechuudha. Na gargaara. Nyaata isaa waliin hin godha. Isaan na barsiise irra guddaa nyaata wallaahi. Waan ajaa'ibaati akkaan gaariidha. Mana keessa gaalamni amma dhalaa dhiirti mana keessa waliin dalaguun tun hedduun baramne aadaa uummata keenyaa keessatti garuu jaarsa keessa wajjin dalaga nyaata. Takkaa nyaata ati dhiiftee isumaan godhettee tummaan takkaa nyaata isaa nyaattee ni beektaa? Hedduun nyaadha. Nyaata isumaan na nyaachisaa waan amma akkumaan isinii meesanitti jimmata qoftiidha kan mana oolu jimmata nyaata godhannaa.
እና ጊዜ ኻን ሆቴል ራና ኤርክ የራተ ፊ ፊዴ ዱፋ ፈጠራ ላቀነ ሆቴል ጉያ ጅመታ ሰኔ ጊዜ በርባዱ ኢፊፍ ጎደ በቃ ኛታ አኒ ኛቱ ማፉ ተካለ ደረሬም ቢኹ በቃ ኒ ኻ ጊዜ ወሊንካ አኔ አነንጋ መነ ቶልቹቲ ወኒ ሁንዲ ኛኒ ወኒ ሁንዲ ፍሪጀ ኸይሳ ዋን ጅሩፍ ገድሞ ባሴቱማ ፎን ረኻያ ሩዘ ተውዝ ውልበተ ተውዝ ኤረጉዳ ገሩ ውልበተ ፈዳን ሩዛ ፊ ኸና ወገዩ ኛታ ዋንቴፍ ሁልበኒ ብርቂ በቃ ሁልበተ ኤረጉዳ ጅመታ ኸኛኑ ሁልበተ ኛና የቹ አካሲ ውልበተ ኢሳ ጎዳኒ ነራ ዳዋው ዱራንፋ Hedduu bareedaadha. Mee ammaan tana san booda ammoo gama Jibuutii ol deebite osuma isaa hojii jirtaniitu ol deebite ammoo gama Jibuutii isaa hojii ol deebitan gama Dirreedawaatti. La ani inni dalaga raabon dandu yegeni haa godhanne booda baatee lamatti nin dhufe haariyaan asitti faamilii naa waliinis faamilii isaatis hundinuu akkasitti wal baranne toora baatii takkaafi akkasii as taa'ee an ol deebi inni inumaatu hin dhufne inni yeroo takka dhufe yeroon takkichaan gaafan ani mucaa kiyya dhalee dhufe san booda ammaas ol deebi gaafa san eega deebi booda ammallee hin deebine bakka achumaan karaa yaman kute jireenya akkasitti anaafisa addanuu fageessee jechuudha lola takkaan malee yaa'ii takkaan malee jaalalummaa fi kabajaa qabnu san inni jireenya addanuu fageesse. Dalagumaatu isa achitti hojjisee ati jala deemuu hin dandeenye ammoo ol deebite jechuudha gama biyyaatti ol deebite jechuudha. Yaa gisee ilmoo dhalee ani Itoophiyaatti hin deebi'ee anaa baatii torba garaa qabduun karaa direedhaa dhufee giseen dhalee dhufee na laalee eegas booda bakka dilasi miti Jibuutiin gaa namni gisee ilmoo qabu jijjiirama fedhaa guddachuu fedhaa sababa sanitti Yemen deemnaan ukaasinaan ji'aan immoo bishaan kananiin sodaadha dhuguufuu suutattiin dhuga sodaacha irra deemuu dhiisi bishaan irra deemu jeetiin ani jalaa hafe sababaan ani jalaa hafetti bakka jireenya naafisa addanuu fageessee akkasitti bultiin teenya sanis baddee jechuudha. Ni ulfaata osoo gartee garaan adda nama fageessin guu karaan adda nama baasetan ulfaataadha gaarii miti ammoo fageenyi sirba Khadiija keessa na fakkaata adamar ni mo Khadiija adda fageenyi gartee irraanfata fidaa jeeti akka gartee jaalatan irratti dhiibbaa qabu dubbate irrachaa deemti na fakkaatu godda fagaatanii akka gartee namni halaala waan jiruuf wal yaadaan fakkaattu halaala guubaan gartee namni irrachaa deemti waan gartee waan hundi wajjin hin jenneef akkasitti adda baatanii jechuudha. San booda Dirreedawaa turteeti gama Naayiroobii dhufte. Mee Naayiroobii gaafa deemtu Sanbata hara Naayiroobiiti. Naayiroobii gaafa deemtu maa akkuma reebus gaafa deetti gartee jireenyuma keetti dhufte Naayiroobiin biyya teessee agarte sanii fi Naayiroobiin eega dhufte agarte akkamimee wanni sin mul'ate. Ani gaafaan biyya jiru sani Naayiroobii akka ani dhaqee arge sanitti quban qabu Naayiroobiin biyya badduu biyya hamtuu biyya hattuu mana seentee maallee nama gooti bakka ijoolleen ganda keenyaa irra guddaan tadeemtee Naayiroobii irraa dhuftu baagal hundi isaanii mammaraattuu bakka fayyaan qaban jechuudha. Ammoo na dura akkas ture na dura ilaa hanga mana faana nama seenanii maal nama godhanii akkas ture. Gaafaan handaquu dachiin nagiyaa taateetiin dhaqee bakka dachiin nagiyaa rabshaan hin jirtu hattuulleen hin jirtu an takka hattuu na hatteen beetu na shawwadanii faa guyyaa takka micootiya dukaana keessa kaayee dukaana uffataa takkaan banee isii keessa kaayee gaaf takka silkii na jala atan malee an takka hattuu na hatteen beetu hin agarrees hattuu waan jaamus na dura garuu ture seenaa gizeen dhagoo malee hin agarree biyya bareedduudha hedduu takka bareeddi biitisaan. Hedduu gaariidha. Mee hanga turtii gartee Naayiroobii dhuftee turtetti akki gartee yaaddee dhuftee fi biyyi akka biyyaatti biyya bareedduudha. Akki yaaddee dhuftee fi akki si mudate hoo jechuun biyya baqaa ta'uu dhuftu jijjiiramaaf dhuftaa fooyyeffachuu dhuftaa yookaan immoo biyya biraatti deemuu dhuftaa. Ammoo hogguu dhuftee wanni agartu waan saniin faallaa ta'uu mala wanni agartee fi asii si mudatee fi jiruuf jireenya dhuunfaa keetii jechuudha. Wanni ati yaaddee dhuftee fi wanni asii si mudate hoo takka immoo akkamii yaa maal seetanii beektaa gizee biyya takka irraa baatee biyya takka dheeyxee hedduu rakkoo adduu siquun namaa bu'aa bu'ii hedduu keessa baata keessaafuu
haadha ilmaanii taatee ta gargaarsa hin qabne ta abbaan ijoollee si bira hin jiraanne kophaa kee gizee laffaatee ilmaanis alaas waa hunda gizee kophaa kee gootu ni ulfaata. Garuu ammoo nama jabaa ta'uu qabda shamarree jabduu shamarree harkaan kanneen ta'uu qabda. Bakka ilmi namaa hundinuu yoo tattaafattee keessaa dabaraan amma Naayiroobii keessatti waan hin daleen hin qabu. Waa hedduun dalagee nyaata godhuun turee jimaallee dalagee hanga takka ilaa hanga dinnichaallee asrii subaaxallee dalagee ilaa hanga yuutuuba seenuu dalagaarraa adda aaneen beeku. Kanneen akkasumaanuu gargaarsa qabu beeku. Gargaarsaas ni qaba irratti hin dalagadda. Maaliif harki namaa kun gargaarsi namni si gargaaru waan xiqqoosh fedhan obboleeyyan kiyaataan fedhan waan fedhanaa ta'an nama ilmoo qabu gargaarsa isaanii san qofa abdaddee hin taa'u. Irratti dalagaddeetiin ilmaan kiyya fedhii isaanii guutuudhaaf waa hedduu takkaan godhu ture. Alhamdulillah jireenyi biyya sanii bareeda. Yoo tattaafattee yoo dalagattee magaalaa san keessaa wanni na gammachiisaa maali ni beektaa Adam? Magaalaa namni itti dalagachuu danda'u firiidamiidhaan jechuudha. Mirga itti qabdu xiqqaatu guddatu gizee gabbaatee waan takka guru. Haalli Naayiroobitti agartee jiruuf jireenya keessatti haalli Naayiroobitti wanni gartee oggaa dhuftee wanni asitti gartee jijjiirama guddaan argattee yookaanis haalli ati yaaddee dhuftee fi jijjiirama san arkuu keessatti immoo gufuuleen suqunnamtee wanni gartee ati agartee akkamii wal fakkaatti moo labdi? Yaa jijjiiramni guddaa jira. Akkaanan itti dhaga'u turetti magaalaan san magaalaa hattuu magaalaa akkasiitti itti dhaga'u ture mujirima qawwee si qabatanii waa hedduu si godhan jechuun dhaga'u ture. Garuu ammoo ani dhaqee waan akkasii hin agarree. Eega magaalaan na dura ammoo seenaan nama hedduurraa gizee dhaga'u akkas ture. Si qabatanii wanta jira ijoollee iyyaala takka takka jira nama akkana qabanii faa silkii irraa fuudhan faa argee. Ammoo laakiin akka jaanii qawwee nama qabatanii maal san hin agarree. Magaalaan Naayiroobii tuni magaalaa hedduu takka bareeddu. Ilmoo itti guddifachuuf jireenya kee fooyyeessuudhaaf hedduu takka bareeddi. Tokkoffaa diinni hedduu jira achitti. Quraana sii barsiisanii karaa diiniin hedduu takka bareeda. Karaa biraatiin ammoo yoo gabbaatee wahumma feete gabbaateen inshaallah wallahi gurgurattu malee nu mangalle. Magaalaa bareedduu ittiin dalagachuu danda'u ittiin jijjiiramuu danda'u ilmi namaa jechuudha. Anamma gaafaan biyya san dhaqu faamilii hojii wal mari'adheetiin dhaqee faamilii na gargaaraa turan. Kanuma faamilii na gargaaru sanan takkaa taa'ee harka faamilii eeggadeen beeku. Nama hojjetu nama dalagatu ani bakka jechuun amma irra guddaan naan jaanati gargaarsa qabda si masruufa qabdaa taa'e. Ani laakiin nama ilmaan qabu fedhii ilmaan kiyyaa harki namaa sannaan guutu. Kiraanarraa kafalan raashina naa bitan garuu ijoolleen tiyatu waa hedduu takka fadhan. Ani lubbuu tiyyaaf waa hedduun fadha. Saniifuu dalagachuun mataa keetiifuu bareedaadha jeetiin itti yaadee dalaguu ture. Gaafaan asii deemus nama dalagatu. Asitti dukkaana qabaachuu ture. Achi gizeen dhaqees akkasumattiin dinnichaan hin gurguree faxaraan dalagee faayizaa himmanyuu naan jaan namni ni beekanii Keeniyaa keessatti yeroo duraatiif himmanyuu anaat dalagee. Faxaraas ajaalii jalatti amma bikka shooshoon dalaydu sanitti anaat dalaguu ture faxara yeroo duraatii fi gadiin baasee bakka Oromoo tana irra guddaa kottaa gabbaa jeetiin dalagadhaa jeeta magaalaa agarsiiste ana ni ajaa'iban isaanuu intala daree ta'e akkamitti akkana dalayda faanaan jaanii akkasittiin dalaguu ture ilaa hanga jimaa gurgurutti jechuudha. Hoteelli gaafa dur na dura hoteela lama moo sadii jira ibsaa ful qofaa na dura jira ibsaa ful kajaaniin san booda karaa lamaa keessatti anaatu hoteela banee nyaata godhee waa hedduu takka godhee akkasittiin ilaa hangaa yuutuubatti seenee karaa yuutuubaatiin karaa tiktaakaatiin dhufutti dalaguun ture jechuudha. Ammallee yuutuubaa fi tiktaakaanis ittumaan hojjechuu jira jechuudha. Hojii waan hin qabaddeef ittumaan jira ilaa ammaan tana. Akkasii magaalaan Naayiroobii bareedduudha. Jijjiirama ni dandeessaa dalagachuu dandeessaa bakka namni waan akkasiin jiru hin jiru. Akkasitti. Hayyee hedduu gaariidha. Eega Naayiroobii dhufte ammoo jireenyi biyya tanaa agartee biyya baqaati ulfaatu mala ati akka biyya fi waan namaan taatu biyya baqaa keessatti waan adda addaa nama qunnamuu mala. Sanuma jidduudhaan ammoo bultiinis gartee namni jiru waan jiru hin dhiisu jedhanii Nairoobittis bultii ijaarte akkamitti ijaarte mee Iraanoo tuqigaa amma eegata lamaadhaa tana bira dhufne Iraanoo tuqi osoo gartee mana fuudhaa yeroo maangeenyi duratti
Bultii leetira eegallee mana fuudhaa heerumaa dabarra jeeti. Naayiroobiittis heerumee gaa namni jiru waan jiruun dhiisu akkas heerumeetiin ture immoo walii galuu hin dandeenye. Dhugaa jechuun bultiin tun beera nasiibaa rabbumaa waliin nu fidee ammallee biddeenni keenya nu jiddu dhumeetuma addaan baane ganaa adda baane akkasii garuu wanni hundinuu nasiibaa jechuudha. Niin heerume jettee osoo yaadne faa heerumtaa hin heerume osoo jettee teessu faadha rabbiin nama akkaati yaaddu faa argatta. Akkasuma jeetumaan tananumaan gabaabsa sirra. Haa taatu ulee fi dubbiin gabaabduutu tola jedhanii gama tiktookaa gama miidiyaa dhufte fuudhaa fi heeruma mana fuudhaa fi heerumaa battee nama ol fuusaa turte. Gama yuutubaa dhufteeti sanboota tiktookii dhufte na fakkaata. Gama yuutubaatiin ni ture fuudhaa fi heerumni. Hin ture. Eeguma tiktook dhufe kana tiktook irratti eegaltee jechuudha. Mee jalqaba akkamiin yaaddee akkamitti fuudhaa fi heeruma agartee waan kana maal dhaabbatteeti rakkoo agarteeti moo waan gartee namoota adda addaa rakkoo qunnamtu yookaan immoo chaalenjii qunnamtu agarteeti moo maal dhaabbatteeti wanni kun waan ta'uu qabu jettee itti seente mana fuudhaa fi heerumaa akkamitti bante? Ani YouTube irratti malee TikTok kana waliin beeku ture. TikTok kana amata afuruma akkasii ta'a. TikTok ta'ee gad dhufe jechuudha. Gaafumaan dura dhufu karooraan hin gad dhufe. Karoora kana ammoo nama waliin wal mari'adde. Kara TikTok kana dhufee TikTok kana irratti waa hedduu takka namni wal arrabsaa ture. Gaafa sanfaa hedduu takka namni wal arrabsuu ture. Haala saniin ani seenuun barbaanne. Sanirratti sharmarkee aadamin akkana TikTok kana seenuun fadamnaa min jeegizeen isaa wal mari'adde. Waan kuni Oromoo keessa hin jiru waan kanaan seenii Hamzaa Sheekh Jaabiritti amma dura dalaguu ture inillee dhiisee jira saniifuu seeni jee harara na haa'e yeroo duraatiif jechuudha mana kiyya bana TikTok banadhee bakka ajandaan kiyya kaniif dandee amata afuran kana qabatee deemu jiru kanumaa jechuudha. Kanuma fuudhaa fi heerumaa kanaaniin ol seene sanumaaniin jira bakka ilaa amma. Hedduu gaariidha. Itti seente yeroo itti seentu waa'ee kana namni jalqabaati fuudhaa fi heeruma irratti waliif fidde ni yaadatta warri jalqaba ol fuusifte. Yaadadha. Ayyee Rakkoon bikka kanaa maal seete ni beekta guyyaan nama lama gizee wali kannu durarratti wanni isaan godhan manuma kiyyarraa na hambisan anumarraa muranii jechuudha. Durarratti anuma bira wali fidee anuma wal taasisee gizeen dura wal taasisu san illaa hanga isaanillee lakkoofsa isaanii isaan lameen natti erganii rakkoon dhuftu hunda anaa jidduu ta'a. Gaafa ammoo karaa halaalii walitti dhufanii mana faayee jiru hundaqin faayee jiru buloo godhi nama biraatiif sakan itti ajajuu takkaa jira. Hogguma san bakka isaan lameen hin dhabaa jechuudha. Wallaahi. Maal jechuudha akkamitti namni jalqabaa itti fide jechuun akkuma nama gartee akka warra soddaa tokko ati amma soddaa taateetuma isaa waliif fidde eega akkas taate yookaan akka manguddoo tokko eega akkasii waliif fidde jalqabaa waliif fidde maali nama biraatti kami kan tajaajilchu nama kan ta'a guutaanis bar nama jaartiin qabnee fi nama jaarsan qabnee wal kan taami akkamitti waan akkasii jechuu danda'an. Kanumaan ani amma akkasitti nama jaarsan qabnee fi jaartiin qabne kanumaan waliif fidu sanii wanni isaan durarratti muruu barbaadan ana durarratti tokkoffaa irratti jechuudha. Nama hedduu waan inni bira jiraniif jecha namni hedduun ka jaartiin qabne waan jiraniif jecha akhi nama na jalaa fuuteeti walleenuu nama biraatiif kanniti jee hin beekan. Irra guddaa warri waan kana godhu uummata dhiiraati. Uummanni dhiiraa anuma bira argatanii anummaan jidduutti laffee anamma gisee nama walii kannu jalaan hafu ka isaanillee hedduu rakkoo jirtu isaanii wajjiniin furu. Akkanan ta'e jeetiin isillee gorsaa jechuudha. Gaafa isaan wal fuudhanii halaal wal godhatan immoo durarratti namni isaan buloo godhan ana. Kabiraatiif si kanniti kabiraatiif si kannaa anuma isaan lameen buloo godhanii jechuudha. Akkasiiti namni hedduu takka wanni kun fakkootaadha. Ani nama natti dhufee jaarsan qabu jaartiin qabu naan jee
rakkoo isaanii natti himate qofaaf furmaata barbaada malee bultii namaa keessan seenu bultii namaa haala bareedaadhaan bultiin sana akka deemtuuf nama gargaaru takkaan wallaahi. Waan kanarratti mee oggaa namni jalqaba dhufees dubbisu kun akkuma ammaan tana gartee homii namni gartee eegaate wal kan itee booda kaasuu san jechuun namni yaadu san namni si dubbisu kun qabaachuu baatee ati hin beektu ta'a. Garuu ni gaafatta. Ammaasis TikTok irraa paabliikii namoonni arga gartee jaallatni yoo fedhe jiraatee jaallatni yoo jiraattee arguu dandeessi. Gama saniin immoo ati akka gartee nama hin qabne kan ta'a. Mee takkaa namni akkasii dhufe jechuudha. Namni yookaan ni kan namarra jiru yookaan immoo kan jaartii qabu faan akkasiis kun namni beekaa. Amma namni jaartii qabu faan keessaan natti dhufanii ani jaartiin qabaa biyya alaatiin jiraa. Annaa taniin biyyatti fuudhee waliin jiraadhu faan alaalii jee nama natti himatu jira keessaan jechuudha. Irra guddaan isaanii warra akkasiitii jira. Ani immoo warra akkasiitii waan hin jiru maalanii sanuma tabarahaa siyaa godhu jabeeffadhu. Annaa ani warra saniin teetuma san tabarahaa siyaa godhu waan takkaan gaafadha ilmoo sii qabdi hin jaan eenyaa qabdi. Duba maalirraa dhabdee lakkii lammeeffachuun fadhe yoo inni hajuu taate san dogongora haa hin jiru yoo laakiin ammoo ilmoon qabaannee fedhii isaa guutuu hin dandeenye nin barbaadaaf warra akkasii nin barbaadaaf warra ammoo jaartiin teessan fedhii teessan guutuu dandeessu ta'e ilmaan isinii dhaluu dandeessu warra san rakkoo warri san ittiin laalu warra san rabbumaa jira. Amma laalla bakka sanatti namni sitti himatu kun yoo ragaa ati dheeffatu amma fakkeenyaaf jaartiin ni qabaachuu isaa sitti hima sunnumaa nama qabaachuu sitti hima wayyaadha. Hin qabu faa jee si gaafatus jiraachuu mala osoo qabu deebi'ee ammaasis kanummaan qabu kun fedhii dhuguu ati gaafatte fedhii sannaan guutti yoo jee ati ragaa dhiyeessin jettuun isumaa ajjaa malee ilmoo tanaas wanti dhiyeessituun akkamitti adda baafatte waan dhugaa ta'uu dhabuusaa. Yaa ani jechuun hawaan adda baafadhuuf hin jiru garuu namni takka ni gaafattaan nama fakkeenyaa fi keessaa waan dhufaniif nan dho'isan waan hedduu natti haasawan rakkoo jirtu natti haasawan nin gaafadhaan haadha manaa kee maalirraa dhabdee faan jaan fedhiitii guutuu hin dandeessuu faan anjaa yookaan immoo akkana rakkoo jirtu natti himana saraahaa keessan gizee ta'e iccitii namaa bolu jee baasu nama iccitii hedduu takka iccitii Oromoo tana hedduu qabatee taa'u takka. Hin baasu garuu maaliifi abalu jeen dubbadhu. Natti himan gizee natti himan sanii rakkoo isaanirra dhaabbadhee atis kana godhadhu kanallee isiifis godhi jee niin himaaf waan hin danda'utti niin himaafi yoo barbaachisaa ta'ee fuudhu barbaade immoo waliin qunnamsiisa. Amma shamarranii jira ammas asumaanuu shamarranii jira warra jaarsii as dhufeefaa fuudhu jira. Wallaahi warra keessaan jechuudha boo'ee na waliin haasa'u jira iccitii isaanii. Innaa dhalaaleen jechuudha keessaafu dhalaaleen. Gizee amma diyaasbooraa biyya sana dhiisanii gizee as dhufan haadha manaa qabanii ilmaan qabanii jaartii waliin laffaatee maal jettee maallaqa san fuudhee inni asiin dhufee dhalaa xixiqqoo tanatti irra fuudhaa jechuudha. Waan akkasiitis keessaan natti manaan nama footoo hunda natti arganii direedhaa tana keessa warra jiru footoo hunda natti arganii intala tana mee jaarsa keenya jalaa nu dhorkinaan jaanfaa jira. Akkam jettee dhorkita dhorkuu hin danda'u. Akka obbaleetii takkatti nuumaan gorsaan gurbaan kun jaartii qabaa firraadhiisii namni qabrii hiriyaa fi harkee fiitis harkee atillee borokkanuma si godha jeetumaan saraahatti gorsaan malee dhorguu hin danda'u jechuudha. Akkasittiin gorsaan waan hedduu takkaa jiraate jechuudha keessaa wanni dalagabaa. Mee warra akkam baree fudhatetti warra osoo jaartii qabu rakkoo adda addaa himatee fuudhu keessa akkasii fuusittanii jira diyaasporaas ta'e kafadees. Yaa hafuudhaan jiru giriin wal barsiiseetiin jiran piroosesarra jiranii rakkoon inni himatu jaartiin wanta fadhiinaa guutuu hin dandeessu rakkoo qabdii waan akkasii himatee innaa ammaan tana dhufuudhaaf karoorra jira namni isaanii asitti bakka intalaa wajji wal barsiiseeni intaltillee nama biyya alaa dhaquu irraa haajaa qabu miti nama asumatti jiraate ilmaan horee fi akkasitti sanirratti walii galanii. Asitti mana godhee fi fuudhee mana godhee fi asumatti isiin amata dhufee ilaalaan akka hortu jaartiin taanis achi akka jiraattu nabaasii achi nageessii biyya san nageessiin hin jirtu isaan jidduu tanarratti walii galanii amma dhufu jira namni isaan. Gaariidha bareedaadha. Mee namoota gartee filannoo namootaatti dabarra namoota ulfuusiftu kana mee filannoon dhiira jalqaba dhalaan dhiira isin filattu.
nama kan filatti mee waa hundaanuu dhalaan jalqaba irratti namoota sibira dhufeen irraa jechuun muuxannoo qabdu. Dhalaan irra guddaa haa filattu nama isaan irra guddaa. Nama umriin isaanii 35 irraa ilaa hanga 40 jidduu jiru hedduu barbaadanii jechuudha. Shamarreen takka takka ammoo malaaxaa haa qabullee ni feeti. Takka takka ammoo boorcii kana faa jibban isaan irra guddaa. Boorciin fedhan. Malaaxaan maan qabu. Malaaxaan ni fedhan. Amma ni gaafadha. Boorci qaboo hin jaan. Karaa kana akkanatti qoqqoodisee kana joodee as booraa haa baqatu. Jaara habtaamee haa fakkaatu hin jaanim. Boorciin fedhan shamarreen. Malaaxaa umriin ammata 35 ol ni barbaadan. Garuu insha Allah boorci mafirraa haa buustu dhiirtite. Dhiira boorci qabduun fedhan. Amma warra boccee qabu warra boccee qabu yaa biraa keessa nuun naqini mee dhiirtiyoo hayyee dhalaa takkan feeti dhiirtiyoo bu'uudheeffattu filannoon dhiiraa takka faaratti dhalaa kamimee? Filannoon dhiiraa takka faaratti wanta maali maqaan isii xiqqoo dheertuu haa taatu umriin isii ammata 27 akkas haa taatu ilaa 30 illee ni filatan shamma dhiirtii jechuudha. Umriin isii ati 25 maa ol haa taatu ijoollee yoo taate hin fedhan irra guddaan dhiiraa. Ammaas wanni isaan filatanii irra guddaan isaanii maali ni beektaa? Rabshaan dandeenyus hin jaan. Ta heerumtee baatee fa'a haa taatu ta bultiin itti jallattee baatee fa'a. Bakka ani ilaalee amanni kuni amata harmallaatii jeetiin murteessee jira. Ni fedhan harmallaa. Wallaahi galgala irraa dubrummaa namni na gaafatu intala dubraa jee kana gaafatu namni takka muulam. Hundi isaanii nuti rabshaan dandeenyu bakka karaa isfaaltii ta'e irra deemuu feena. Wallaahi bara ajaa'iba natti dur intalti yoo dubran taane namni fuudhu hin jiru. Amma immoo fedhamu gaa akkas jaanummaa rabshaan dandeenyu jaan. Akkasii wanni isaan barbaadan akkasii shamarree xixiqqoolleen fedhanni sodaatan bultiin beeytu jaane. Ammaa sani uummata dhiiraa kana ayilii isaanii waan as keessatti agaree ta bultii laaltee bultiin itti jallatte bultii duraasa waan irraa baddeef bultii lammadaa kana jabeessitee qabdi. Bultii san keessatti gorsa fudhattee waan jirtuuf ta lammadaa tana hin diidu ni jabeeffatti yaada joo akkas raffakkaata akka yaada kiyyaatti. Waan ajaa'ibaati dhalaanis nama isaanirra umriin bilchaate nama irra guddaa jaanii dhiirtinis nama gartee umriidhaan bilchaatee heerume jaanii. Mee wanni kun filannoon dhalaadhaa san maal itti fakkaatame kadhalaa san maaliif nama irra guddoo filatti dhalaan? Aboo shamarreen siif ni magaa. Diyaasbooraa ni fedhanii. Bar amata 70 illee haa ta'u diyaasbooruma siin jaan. Ati gizee namtichi ani wallaahi shamarran keenya dhoysatti hunda gorseetiin jira diyaasbooraan je'inaa gizee diyaasbooraa ittan diyaasbooraan isinittiin dhufu isinu saatuma nama nagiyaa jaarfaan keessa laalladhaa faan jaan ani shamarran keenya akka asiin ol deemanii naa jijjiiramaniin fedha wallaahi asiin ol deemanii bakka jechuun nama akkasii argatanii jireenya kana ofirraa jijjiiran natti tola garuu isaan shamarran keenya gabbaan diyaasbooraa dullachaa amata 70 illee haa ta'u diyaasbooraa gizee isaan jaan mana fayyadammoo diyaasbooraan guutu beektaa. Gaafa isaan diyaasbooraa jaan gabbaaniin dubbatan. Akkana fakkaatutti namni isirra guddaa nama bulfachuu danda'a. Obsa qabaa. Bultii keessatti hin jarjaru. Dardarri bultii keessatti ni jarjara. Amma namni umriidhaan yoo isirra guddaa ta'e siif obsa, si tajaajila akka ilmoo isaatti si kunuunsa dalagatteetis waan qaba. Isaa kutamuun kana guutuu waan waliin qabeessan itti hannaa jechuudha. Bakka karaa gabaabatti akkasuma bakka. Bakka tana rakkoon guddoon jirtu amma gorsaa fi bilchinaa fi kana kanatti fakkaattu gartee akkaataa sirriitti gulaalee jechuudha. Hedduu dhalaan tun maallaqa naftu jedhanii amma akkan gartee homachuuf hin taane sitaa gartee beeka. Mee hangam takka dubartiin tanya jechuudha. Heeruma guu barbaaddu hangam takka maallaqa bakka kannanii hangam takka jaalala bakka kannan. Yaa maalleenni asfallaagiidha. Duroo hajaanin san duroo jaalala bakka namticha kaartoonallee waliin rafna jaambeeta. Garuu ammoo wanni san tokko warri kaartoonarra waliin rafe san guutuun
adda faca'anii jiran maaliifi miskiinummaa tana obsuun ni ulfaatti dilasii miti garuu taheetillee wanni bareedaa dhiirtii tateessee miskiinummaa tana firaachi dha'uu dadhabdoo sun taane tadeemtee tattaafattee sumunii shilingii godhuu beektu san haa taatu haa xiqqaatu haa dalagatu an akka yaada kiyyatti immoo irra guddaa gisee nu jireenya kana keessatti maalleeni barbaachisaadha hedduu takka maalleeni nama godhaa si boonsaa si bareechaa kabajaa si godhaa jannatallee bitattaan maalleeni barbaachisaa akkasuma ta'ee jaalaltiinis barbaachistudha maallaqaa fi jaalala amma wal qabsiisnee oofne malee kophaatti addaan boon tahan maaliifi bikka jaalalti jirtu maalleeni jiraachuu qaba bikka maalleeni jirus jaalalti jiraachuu qaba isaan lamiin kana walirratti haa dammarrume an akka yaada kiyyatti bakka maallaqa isaa qabaatu jaalala isaa qabaatu mee akka kun yaada mataa kiyyaati beeta adam laal amma reefu guu namoota gartee dur kaartoon irraas taatu wajjin rafnaa alaas taatu goojjoo gartee taajiraa wajjin kanan jaalanne wajjin fooqirra galuurra kanin jaaladu wajjin haabul agabuu etteen saartuun sirbaa Adamaa Rumfaan fakkaata. Isaan jaaladu na kanni wajjin haabul agabuu etteen yoo amma filannoon san jijjiiramteeti moo akkami waan itti reebattee jira. Warri gartee seenarra wanta maali alaa kaartoon irra wajjin rafa sun hundi adda faceette addan facaane akkamitti warri keenya durirraa itillee rafaa itillee sanuuta qota qabdu hundi sana galaniiti warri gartee abbootiin teenya horan ilmaan amma magaalamuu malee isaan sanuu jaalala osuma qabaniiti hagartee qabeenya qabne dhabaa fi qabeenya wajjin qoodatanii ilmaan kana horanii as gaan ammaan tanoo maaltu jiramee namni jaalala tana akkanatti laaftu laala. Baramma waan takkaa jira beeta warri keenya itillee irra kagalan sanii lafa qabanii dachi qabanii miskiina hin jaamanii beek miskiina jechuun warra magaalaati warra waan takka hin qabne warra mana qabalee keessa galee jiraatu warra bar irra guddaa nama maalanii beeta wanni miskiinummaan nama adda facaastuu fi fuudhee fa'aadharra si galcha mana sii godhee kophaa si baasuu hin danda'u waan ta'eef rakkoon bikka sani si galeemi ammoo warri keenya kadur lafa qabaa ni qotataa ni facaafataa ni murataa quufaa isaan bira jira bara akka warra magaalaatti firaashaa fi kana hin beekan malee quufaa isaan bira jira booltii isaanii bara guyyuu guutuudha bariin irrattuu bar sanumaa bar jireenyi amma nuti wanni jechuu jirru ta magaalaa tana rakkoo tanurra fidde magaalaan tuni irra guddaan isaanii fuudhaniiti haadha bira si kaayan tokkoffaa haadhaa fi jaartillee walitti bu'an rakkoo jidduu tana dhufa amma ani wanni irra guddaa jechuu jiru maal ni beektaa shari'aallee ni jetti hadalagatu kabulfachuu danda'utu fuudha malee akkanumatti lafaa ka'ee fuudhin hin jirtu shari'aa keessatti illee dalagatee jaartii isaa bulfachuu dandeenyaan riskii rabbii namaa kana rabbii si kaasa ani maallaqatti nama amanu miti nama guutuutti jaalalatti amanu jaalalaa bika kana moo hallee nama jiru takka garuu ani barbaadu namni ati itti heerumtu sani nama dalagatu ta'uu qaba nama taa'u ta'uu hin qabu dhakaarra taa'ee magaalaa tana keessa amma irra guddaa namaa rakkoo kafide ganama gabbaanii dhakaarra taa'an hin dalagatanii hangaan ana garuutti gabbaanii deddeemanii waan jimaa isaanii bilcheeffatanii as deebi'an kanaan didamelee ani keenya kabaadiyyaa san abbaa lafaati bar abbaa qabeenyaati bar keenya kadursan abbootiin keenya qabeenya boolti isaanii amatatti guutuudha akkasii anamma nama jaalalatti amanu yoo jaalalti jiraatte wanni hundi nu dhufti jeeti yaada walii galanii isinis taftaf jettee ininis taftaf yoo jee jijjiiramni ni dhufa nama jaalalatti amanu dhibbatti. Amma lakki amma laal yoo filannoon isaan lamaan irraa takka qofa filadhu kasin taate jaalala filattamoo ati maallaqa filatta akka faayaatti? Akka faayaatti ani jaalalaan filadha. Hedduu gaariidha. Garuu immoo reefu waan naqaabte diyaaspooraadha hedduu jaalatanii jette dubartoonni hedduun dullacha umriin amata meeqaallee haa ta'u. Wanni kun jalqaba irratti wanni ilaalan jireenya fooyya'aadha maallaqa. Hogguu waan kanaan laaltu dubartoonni hedduun jaalarra waan gartee maallaqa filatan sitti fakkaatu. Wantaa jira maal seetanii beektaa bika kanatti
ilaalcha keessa nuu naqaa rakkoo teenya tanaas mee. Ilaalcha keessa nuu naqaa rakkoo nu jirtu tanaas tokkoffaa miidhama shamarran keenya irra jiru. Biyya amma irra guddaa warri waan akkasii filatamu warra biyya irraa bee. Warri biyya keessaa immoo dardara bareedaa akkas jaan. Warri biyya irraa bee immoo jijjiirama fedhaa. Biyya jijjiirrachu fedha guutumaa guututti maallaqa jaalatan boo. Akkasumaame. Tanaan jaabarre. Wallahi shamarran aanarraa aaranne irra. Bakki maallaqaa tun hedduutti jabdu bakkaatti akka agarreetti mee hayyee sanaa taatu amma biyyoota baqaa keessa dhiirtii jirtoo dubartoonni jiranoo waan adda addaa jira amma nama diaasporaa akkuma ta'etti namni biyya baqaa keessa jiru dhiirtiinis heeruma eegaltee warra juu tokko jira isaa ijoolleen injiinaati dhiiraatu heeruma ammaan tan dhalaa fuudhaa waan jedhee jira wanni kun dhugaadha moo soba